Ani dhiiras durbas hin jedhu maaliifii hundumtuu tokkodha namni tokko kaayyoo qabaannaani wanti sadaangeessu jira jedhee yaadu durbis wanta tokko gochuu fi gahee guddaa qabdi wanti dudduubatti ishee hambisu tokko hin jiru abjuu namni tokko qabaannaan abjuu isaanii sana bukkee ga'uudhaa fi wanti tokko wanti nama daangeessu seenaa Faaqumaan jedhama kan itti dhaladhe magaalaa Naqqamteettidha. Umriin koo waggaan koo waggaa 20dha. Kilabii kanaafis nan taphadha. Kilabii Adaamaa kanamaafis biyyoolessaafis bakka bu'een taphachaa jira. Fedha kuwaasii gatii qabuufis warra dhiiraa wajjin mana barumsaatti taphachaan guddadhe. Piroojeektii Naqqamtee keessa hojjechaa ture. Sana booda akka carraa ta'ee Asallaa Akaadaamiitti filatame. Waggaa 4 achitti leenjisamee as taphachuu jalqabe jechuudha. Adaamaa kanamaaf. Maatiin naannoo keenyarraa ka'anii ilaalchuma gadhee gatii qabanii fi akka hin taphanne barbaadu turanii humna isaanii ol yeroo ta'u fedha koo naa eeguu jalqabanii jechuudha. Namni tokko fedha qabaannaan kaayyoo qabaannaan wanti sadaangeessu tokko hin jiru. Ani fedhuman qabuun qassuba jedhaa warra dhiiraa wajjin taphachaa guddadhe safara keessattis. Kanan kubbaa taphadhu fedhuma qaburraa kan ka'edha. Wanta tokko akka ulfaataatti ilaannaa wanti sun bukkee ga'uus taphachuus hin dandeenyu gatii akka ulfaataa sanatti ilaallee fi garuu ani kanan kuwaasii taphadhu itti bashannanaa jaalalumaan kuwaasiidhaaf qabu na gammachiisa jechuudha. Asallaa utuu hin jiru taphattoota ciccimoo jedhamee carraa Kooriyaa deemanii iddoo achuun laatamee ture carraa sana keessan ture anis nama tokkon ture sana booda Kaameroonii wajjin taphanneerra Taanzaaniyaa wajjin taphanneerra Aljeeriyaa Keeniyaa Ruwaandaa Ugaandaa ani sarara fuulduraarran taphadhaa lakkoofsa 10 kilaboota keenya keessatti goolii 21 gashuudhaani xumuree akka biyyoolessaatti EBCdhaanis durjiteedha kanan filatame akka federeeshiniittis kanan filatame waan lamaandha goolii hedduu lakkoofsisuudhaa fi taphattuu cimtuu ta'eenna kanan badhaafamee jiru bara darbe. Isarratti immoo kilabiin keenya bara 2011 Pirimeer Liigii dubartootaa irratti shaampiyoonii taaneerra kan xumurre Waaqayyoon guddaan galateeffadha. Sattaanuudhaan maatii koon galateeffadha. Akkanii kanarra ga'u kan na godhe immoo koochi Kumarraa fi koochi Baasaa Zillammaan guddaa galateeffadha. Karoorri koo karaa fuulduraa kan hunda caalu biyyaaf dhaabbatanii taphachuudha. Isarraan darbee immoo carraa piroofeeshinaalii ta'uudha kanan Waaqayyo wajjin.